Naannofe maqaa waaqayyo eebbifamu kun tokko waaqayyo waan baay'ee naaf godhe gaafa guyyaa sagalee kee shanaffaamaleessachuudha akkuma mataa dhukkubsadha ture lafa kana dhufe waaqayyo garraa musee kun tokko waaqayyo na gargaaree dhukkuba kana ana bishaatu beeka kanaaf waaqayyo duwwaatu beeka kun tokko amanee immoo lafa kana dhufe waaqayyos ba'aadharraa buusee Ittuni mataa salgasinatti hundee obboloota koo waaqayyo maqaan isaa eebbifamu waaqayyo naa galateeffadha. Gabaasiin foonii lammataa moo turtii lamaan abbaa jechuudha. Erga foonaa irraa ta'ee miidha kana dhukkubee ta'u. Miidha kana dhukkubee kun haala keessaa na taraattarama. Akka namaallee hundeetti taraattaramaadha. Nan kuwa baay'ee na ciqqa. Isa kanas waaqayyo irratti karaa obboloota koo waaqayyo dandeessaa fi maal inni dhukkuba kanaa jedhu waaqayyo baradha. Kanaaf torbii lamaan irraa nan dhufee asitti naaf kadhatamee amanee waan dhufee lafa kana hongee nama fayyadee waan dhufe obboloota koo isaan dura guyyaa kan isaan dura dhufan guyyaa haddoo bakka ijoollee deemee kaachootti ilaalame dhukkubni kee kun cimaadha. Dhukkubni kee akkasitti yaalamu miti. Laboraatoorii galee yoo kuni kee malee hin argamu kuni kee kun asitti qoricha siif kennu hin qabnu sitaana deemee dafiitti ofirra tursiisanii gara daddarbaa deeman kuni qaama biraattu si darbaa naan jedhame waaqayyo koo jabaa dhaga'ee waaqayyo man amanadhee hadhoo kana dhaga'ee guyyaa kan isaan as dhufee obboloota koo as dhufee amanadheetu man dhufee waaqayyos narraa buusee ani akimis deemuu hin dandeenye waaqayyo asumatti na fayyisee kanaaf waaqayyo isa ba'aa namarraa buusu isa yeelloo nama oolchu isa qaalii nama oolchu obboloota koo waaqayyo naa galateeffadha.